Ilaa wanta sin barsiifne siin fidu waan si barsiisu garuu sii fideera. Bineentii kana isaama ilaalame hojii bineentiin kun hojjettu. Callis ilaali argiteettaa jageetii ilaali zimjadii. Gaafa laaltu wanta itti siqaartu fakkaatti, wanta hoosaa jirtu fakkaatti, wanta jaalalatti agarsiisaa jirtu fakkaatti, wanta dhungachuuf kaatuuf waa wajjin taphachuuf kaatuuf fakkaatti bineentiin kun gaafa laaltu. Horii kamii wajjin iyyuu akkasuma gooti. Garuu itti siqxee erga hoositee erga jaalalatti agarsiistee biraattee booddee xiqqoo ishee waraantee hadhaa wayii gaditti dhiisti. Daqiiqaama sanaa kaatee horii waraanamte sun ofirra garagaltee kuftee duuti. Maaliifan kana sitti sii kaasiseeti? Jireenya kee keessa hiriyaa akkamiitu jira? Hiriyaa sii yaadutu jira moo? Hiriyaa sobee sitti siqee si dhungatee, sobee sitti siqee sin jaalladha siin jedhee, sobee akka lubbuu kootiittan si wajjin jira siin jedhee, si wajjin taphatee garuu suuta keessa jireenya kee waraanaa, suuta keessa eenyummaa kee hiriyaadhaa gidduu deebisaa adeemutu jira. Xiqqoo ishee dhaabbadhu. Bineentiin kanarraayyuu waan baay'ee barta. Argiteetta? Erga duutee raawwattee booddee waama tokkos hin gootu nyaattu barreetu nyaattee iyyuu sin dhibu. Hin nyaattu nyaachuudhaaf ajjeefte yoo jette nyaachuuf miti. Garuu ajjeesuma qofa. Argiteetta laa baduu kee keessaa waan tokkon argatu namni baay'een garuu baduuma kee barbaada halkanii guyyaa. Miidhamuu kee keessaa waan tokkon argatu yooti miidhamte garuu si miidhuma barbaada. Namoonni akkasii baay'een naannoo keessan jirata. Irraa of eeggadhu. Namaa wajjin baay'ee jiraachuurra eenyummaa namaa baay'ee qoradhu wajjin jiraachuu filadhu. Kunnaamsa koosa xumuraati. Koppiliinkii godhadhu. Sheerii godhi. Nama biraan gahi. Sinan jaalladha.